السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة جرت وجرة والله كليس الراكيسك يا فيان قبو دكتور أسلي برانا يا أسلي مدى كينيا رتي مدى دران دغني أكتاني تاني صوبني وفرقة تشيفني رسوق الدنو دبلت يا أسلي مال جديسيهم إرغا كليساتي واي هادا حاسويتي را ساقالي سون ددبي إبلوني لنا تلفاتوري nama waa'ee haadha nama haadhan qabne gaafadhaa jette dhugaadha horrii irra jiru beeku nuti garuu hoggaa keenya hoggaatti guutu gubachaa horra jiraatudha kurreen takkatti hin taatu yaa asli rabbi fayyaa si haa kennu maal siin jedha waan biraa maal siin jechuu hin danda'u horrii haadha qabdani haadha teessan jabeeffadhaa horri immoo haadhan qabne rabbiin rahmata isaanii haa godhuuf horra qabrii hundaa rabbiin rahmata haa godhuuf garuu osoo addunyaa tanarraa gaaddisa jedhe wallahi gaaddisa bar aduu sitti baatu jalatti dheessita roobni sitti roobu jalatti dheessita gaaddisa boqonnaa barbaaddu jalatti dheessita waa hundaaf gaaddisa jalatti dheessita haadha jechuun akkasi gaaddisa haadha dhabuun waa hunda dhabuudha keessattuu dubartiif haadha dhabuun wallahi billahi isinii himu horri haadha qabdan haadha teessan jabeeffadhaa dubartiin keessattuu haadha dhabuu jechuun dubartiin haadha hin qabne hattuulleen isiidha kijibduulleen isiidha durriyyelleen isiidha bakka hundatti atiin idimee kee zalaalamii kee guutu jireenya gubataa jiraata jireenya gubataa haga gaafa qabrii haatee seentu sanitti ati addunyaa tanarratti boqonnaan qabdu bakkatti heerumtee boqonnaan qabdu horra kee biraa boqonnaan qabdu waa hunda biraa boqonnaan qabdu yaa ummata keenya warri haadha qabdani miyaa haadha tana gar kasin harka jirtu hin beeytani gaafa intalatiya yookaan ilma kiyya jettee dawwalteetuma yaa maama jettuuntu sinaafaqu jira yaaddu jira kanaafuu asli waan siin jedhuun qabu wallahi ummii teellee rabbi jeennataa si haa gammachiisu garuu an halkan guutuu irra deddeebisee akka waan sagaleen teessun haadhatiyya galchitu akkasi yaadaa ture rabbiin warra jeennataa nu haa godhu maa gochuu hin danda'u maaliifi gubata garaa kiyya akkatti iyyeen dubbadhe yaa warra haadha qabu abbaa warraa keenya obboleessa keenya jedhina haadha teessani haadha dhabu manna haadha dhabdu wayya jette oromoon haadha teessan jabeeffadhaa dhaamsa kiyya wallahi asli rabbiin fayyaa si haa kennu horra of hin beekne of beessiftee jechuudha garuu of hin beeytu namni kenna wanta irra jiru kana homa waan irraa deemutti fakkaatu gaafa irraa deeme qofa miyaa kana argani waan ta'eef horre haadha qabda haadha teessan jabeeffadhaa maallaqa ergaa fi jajjabeessa dhukkubsattu yoo haati ta'e dhukkubsatteetu waa yaaltu dhabde kanarra taa'ii gadi ba'ii kadhadhuuti haadha ta'e yaaladhu waan jedhuun qabu ka jaalatamtus jibbamtus haadha ta'e wayyaa bar irratti illee ulfooftu haati ta'e darbitees hin darbitu bar maraatullee taatu haati ta'e darbitees hin darbitu bar waa hunda naafallee taatu bar haati ufi waa hundatti darbitees hin darbitu haadha kee jechuun godhaciitii keetiiti waa hunda keeti haadha kee jechuun jabeeffadhu haadhate nagayaan naa tura madaa kiyyarra sooqidda dabalte asli rabbi fayyaa si haa kennu warra of hin beekne of beessifteerta nagayaan naa tura obboleettii keenya kana laalee tananii imimmaan na qabee dhugaa waaqayyo jechuudha akkuma viidiyoo ishee dhageessan irratti obboleettiin keenya kun akkuma nama kamiyyuu kaasheenis dalagachuuf biyya ormaa baate haadha ishee dhabde jechuudha haadha ishee dhabdee siqaayii baay'een argee jette akka isheen dubbattutti waan haati ofii namaa taatu nama haadhaa hin qabnetu beeka jechuudha namni qabuun warri qabnu garuu haadhumaa jechuun waanuma xiqqishuu wayititti ilaalla jechuudha garuu haadha jechuun waaqayyoon gaditti haadha jechuudha bakka waaqa gaditti utubaa kan taate nu qabdee deemtu haadha keenya jechuudha addunyaa kanarratti kan haadha caalu gonkumaa hin jiru dhugaa waaqaa gaditti baay'ee tokko keechi goona dhukkubee mucayyoo kana maaliif akka isheen jettutti haadha hin qabdu rakkina hedduu agartee biyya ormaa keessattis biyya keessattis rakkina hedduu agartee waaqayyoon warri harmee keessan jiru umrii isaanii nuuf haa dheeressu
warra boqoteef immoo waaqayyo jannataan isaan haa qananiisu. Lubbuu isaaniitiif boqonnaa kennu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo haaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'e. Egaa obboleettii keenya tokkotu dhugaa rabbii yaa waa'ee aslee haadha tokko irratti haasa'e irratti viidiyoo isin illee argeetan jira. Isarratti mucayyoon kun waa dubbatte. Dhugaa keessa kootti na dhukkubee dhugaa rabbii jechuudha. Dhuguma waanuma jiruudha. Dhugaa hedduu dhaphee nama cabsaa namni haadha hin qabne. Yoo bakka yaate ta'e jaalatti taate irra jiraachuu jedhu dhugaa waaqayyo jechuudha. Haadha jechuun dhugaa waaqayyoon gaditti haadha barni dhugaa rabbi utubaa teenya bayaati. Haadha jechuun waan haadha jennee ibsinu qabnu bar. Haadha jechuun haati hundumaatu haadha. Haati hundumaatu haadha teenya. Garuu haati ormaa haadha namaan taatu sana. Haati ormaa haadha siin taatu gonkumaa. Maaliif jedha osoo haadha namaa taate nuti biyya Arabaa jirru kanaaf haadha nu taate. Kan bira jirru garuu haadha namaan taatu ishee malee. Kanaaf ishee baay'ee tokko natti dhagaame coo kana jechuudha baqa. Maaliif siqaayii baay'ee agarte illee dhanatti fakkaate maaliif siqaayii hedduu dabarsitee asiin geesse natti fakkaate akka isheen haasoftitti. Akkam coon kun haasoftitti jechuudha rakkina badduu keessa dabartee. Maaliif okinaati biddeenatti ishii godda'uu dandeessi. Heerumteetis bakka heerumaa isaatti illee yookiin godda'amuu dandeessi akka isheen dubbatutti jechuudha. Laphee nama cabsa dhugaa waaqayyo jechuudha. Waaqayyoon haadhuma keenya umrii isaanii faadheessu. Waaqayyo umrii teenyarraa urmii haadha itti nu dabalee umrii isaanii nuuf faadheessu. Warra isin jalaa boqoteef immoo waaqayyo jannataan isaan haa qananiisu. Lubbuu isaaniif boqonnaa kennu. Dhugaa rabbii ijoollee haadha ofii jabeeffadha. Dhugumadhaan haadha ofii jechuun gizee biyya jirru maalitti fakkaatu dhugaa rabbii ani argan biyyaa bahee wanti haadhaa natti dhagahame jechuudha. Yeroon biyya jiru waan bira jiruuf ta'uun oolu maalitti fakkaatu garuu hanga biyya ormaa dhufe kana akka haadha haati koo maal akka ta'e hin baradhiisin dhugaa waaqayyo akka haati koo maal akka naa taatu yeroo kana hin baradhe garuu jabeeffadhaa dhugaa rabbii dhuguma haadha keechan kabajaa abbaa keechan kabajaa abbaa faatuu fi utubaadha dhugaa waaqayyo jechuudha. Haati kee akkuma jettu badduus taatu gaaris taatu maraattus taatu irrattis deechuu barre. Irrattis waan barbaaddu taate haati kee sin gattu abbaan illee siifachuu danda'a ta'u osoo waluma fiitte taate sin gattu jechuudha. Haadha kan waliin dabarsine illee ilmoo ofiit illee kan waliin dabarsine haadhaa barre dhugaa waaqa jechuudha. Waanuma argaa jirru jechuudha. Maaliif haadha jechuun waa hunda sii dhosseeti utubaadhas jechuudha. Waan haadha ammaa himamee dhuma addunyaa kanarratti waaqayyoon umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hedduu takkan mucayyoo kanaaf baay'ee tokko hin gadde jechuudha. Amshirra obboleettii koo maamatii maal godhulee waaqayyoo kan jaalatee fudhatee amin jechuudha. Hundi ilmi namaatu bakka isaanii naqatu inni mana jireenyatti garuu baqa haadhuma dura nama ajjeesu dhugaa waaqayyoo jechuudha rabbi. Manni illee lafti illee sitti dukkanoofti ijoollee. Umrii nuuf haa dheeressu waaqayyo.